Okay. Hello, ladies and gentlemen. Welcome back to our YouTube channel. Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. Today, I catch up with a new tense. Kabajamtoota daawwattoota channel Aku English with Oromic. Akkam nagaa jirtu fayyuma keessanii baga jiraattan guyyaa hadhaa yeroo dheeraa booda yookaan immoo directive report booda barumsa haarawaan yookaan immoo tensi takkennee jalqabuuf deemna jechuudha. Tensi kun Ingiliffaa keessatti baay'ee barbaachisaa waan ta'eef jalqabarraa hanga dhumatti xumuruu barbaade achi booda immoo taappikii biratti seenaa ammaaf warroonni tensi kan hubatan illee kan hin hubatin illee haarawaa taatan illee kan haarawaa hin taane illee hanga danda'ameen hanga xumuratti na wajjin deemaa isin jechuu barbaada. Today I'm not alone, I'm with my students, Mr. Nuru. Mr. Nuru, how are you doing? I'm fine. Akkam nagaa jirta? Fayyuma keeti? Akkam nagaa? Okay, baada barumsa keenya kaadhaa tensi dha. Tense jechuun maal? What tense means? Tense means it is a word that comes from Greek word tempus, which means time. Time. In short, tense means what? Time. Walumaa galatti gaabinaan, okay, tense jechuun is time. Okay, tense jechuun gaabinaan time. However, the word tense came from a Latin word which is called tempus. Tempus means time. So tense jechuun maalidha? Time jechuudha. Okay, time jechuun afaan Oromoo maal? Yeroo yookaan immoo hennaa jechuudha. Yeroo baay'ee hiikan isaa hennaa jedhama afaan Oromoo keessatti hennaa jechuudha. Okay, hennaan bakka meeqa qoodama? Tensiin bakka meeqa qoodama jechuudha. Okay, hennaa jechuun tensidha mire? Tensi jechuun ammoo maalidha? Time. Time jechuun tensidha. Akkasii mire? Kanaafiyyuu hennaan bakka meeqa qoodama? Yookaan immoo tensiin bakka meeqa qoodama Ingiliffaa keessatti? Tensiin conditional dabalatee bakka sadiitti jechuudha. Okay, so Ingiliffaa keessatti tensi guddaan main tense yookaan immoo basic tense kan nuyi Ingiliffaa keessatti meeqa jira? Sadii jira jechuudha. What are there? Maal fa'a isaan? Tokkoffaan maalidha? Simple present tense. Lamaffaan? Simple past. Sadaffaan? Okay, simple future tense jechuudha. Simple future tense jechuudha. Kanumaafiyyuu tensiin bakka sadii kana qoodama jechuudha. Yeroo hundayyuu tensiin sadii jechuudha. Sadii qoodama jechuudha yeroo irra caalatte jechuudha. Kanaafiyyuu simple present tense, simple past tense, and what? Simple future tense jechuudha. Kanaaf jennaan tensiin kun tokkoon isaanii toopikii mataa ofii jalatti kan qabu ni jira. Akkasii mire they have subdivision tenses. Kana jalatti tensi meeqa jira? Fakkeenyaaf for instance simple tense jennee jira. Simple tense jira tensi meeqa jira? Afurtu jira jechuudha. Kanaafiyyuu inni afur yoo qabaate kunillee meeqa qaba? Afur kunillee meeqa qaba? Afur. Walumaa galatti Ingiliffaa keessatti tensi meeqa jira jechuudha? 12 jira jechuudha. Tensi 12 jira jechuudha. Okay. Kanaaf tensi 12 keessaa hadha kan irratti xiyyeeffannu tensi tokkoffaa qofa jechuudha. Innis maalidha? Simple present tense jechuudha. Okay, now let's get start from the definition of simple present tense. Okay, definition isaas naa qabnuti. Okay. Simple present tense. Okay, what is simple present tense? May definition tense simple present tense halal. Okay, definition sama simple present tense is used to express an action which happens in every day. Yeah, you're right. Okay, simple present tense it is used for an action which happens every day. Kanaafiyyuu definition yookaan immoo faayidaan tensi kanaa kan ittiin fayyadamnu gocha tokko kan deddeebi'a yookaan immoo amma kan ittiin fayyadamnu kan ittiin ibsu tensi kaminni tensi kana jechuudha. Kanaafiyyuu formula tensi kana ni beekta? What's the formula of this tense? Okay, formulaan tensi kana yeroo hundayyuu tensi yeroo barattan structure isaatiif yookaan immoo formula isaatiif fi definition isaa beeku qabdu jechuudha. Kanaafiyyuu definition tensi kana maalidha? Simple present tense means okay, it is used for an action which happens every day. Okay, kun definition tense jechuudha. Which happens every day. Okay, what's the structure of this tense? Formula sama structure formula. Okay, formula sama subjects. Okay, plus okay, verb 1 or main verb or verb 1 plus what? Object. Okay, kuni formula tensi simple tense. Formula kana fakkaatu tensi biraa keessa jira? Hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu
Formulaan kun teensi makanaaf jechuudha. Teensi kun lamaan keessaa formulaan kana fakkaatu yoomiyyuu hin jiru jechuudha. Kanaaf sabettiin maal akka ta'e, varbii maal akka ta'e, objektiin maal akka ta'e oolumaan laala jechuudha. Simarraa qabaati. Sabet jechuun maal? What does sabet means? The door of the action. Okay, in short, gabaabinaan jechuudha. Sabet jechuun is a door of action, right? Okay, subjects. Okay. Okay, Ingiliffaa keessatti yeroo hundayyuu tense keessatti sabettiin ni jiraata. Sabettiin taansee verbiin ni jiraata. Yeroo baay'ee immoo objektiin yoo dhaabbata miti. Yeroo tokko hin jira, yeroo tokko immoo hin bada jechuudha. Rakkoon qabu sun jechuudha. Okay, kaayyoon guddaan immoo sabettiin jiraatu qaba jechuudha. So sabet jechuun maal jechuudha? Is a door of action. Gaabinaan sabet jechuun is door of what? Door of action jennaan jechuudha. Akkasimi, or you can say subject means is a person or a thing that does an action in a sense called subject jechuudha. Hima tokko keessatti kan gochi raawwatu eenyu jedhama? Yeroo hundayyuu maalidha? Sabet jechuudha. Sabettiin abbaa arbaa ta'uu danda'a, yookaan nama ta'uu danda'a, yookaan wanta wayii ta'uu danda'a. Akkasimi, yookaan immoo shamara ta'uu danda'a, yookaan dhiira ta'uu danda'a. Yeroo kun qabu. Abbaan gochi raawwatu walumaa galatti sabet jedhama jechuudha. Okay, hettaan maalidha? Verb jechuudha. Lamaffaan maalidha? Verb. Verb jechuun maal? Verb means in short what? Action. Verb jechuun walumaa galatti gocha jechuudha. Gocha jechuudha. Or you can say in Ingiliffaa biraatiin, I mean, verb means it is a words that express an action. It's called verb jennaan jechuudha. Verb jechuun maalidha? Gocha. Gocha kamiifaa beektaa? For instance, gocha kamiifaa beektaa? Nyaatuu fa'aa, dhuguu, eat, drink, deemuu, go, taa'uu, haasa'uu, speak, rafuu, sleep, alright? Sit, taa'uu, what else? Teach, barsiisuu, learn, barachuu. Kunni marti maalidha? Kunni marti gocha jechuudha. Walumaa galatti addunyaa kanatti gocha baay'ee jira. Gocha baay'ee keessaa kan barbaadan ibsuu hin dandeetta jechuudha. Walumaa galatti verb jechuun gocha jechuudha. Kan sadaffaa maalidha? Object jechuudha. Objects. Okay. Object jechuun maal jechuudha? Object means simply it is receiver. Receiver of what? Subject. Or receiver of what? Object. Receiver of what? The action. Action. Okay. Object jechuun walumaa galatti door of action sabeetti yoo ta'u kun ammoo receiver of action. Yeah, you're right. Receiver of action kan gochi irratti deemu jechuudha. Kan gochi irratti raawwatu maalidha? Object jechuudha. Okay. Kan hubannee irraa baan ammoo amma jalqaba irratti gara example itti mee haa deemnuti. Example isaa walumaa laala. Okay. Blackboard keenya baay'ee xiqqaadha. Blackboard guddaa waan hin finne. Okay. Egaa waan kanneen hubannee irraa baane booda amma gara wanitti deemna jechuudha. Gara example yookaan ammoo gara example isaa fudhannee example booda ammoo rule isaa barannaa jechuudha. Okay. Mee example tokko naa kennu dandeetta hima kanaan jechuudha. Formula kanaan. Aku. Aku teach English. Okay, example number 1. Okay, aku teach or teach. Okay, aku teach English. Okay, aku teach English. Amma hima kan keessatti akun maalidha? Subject. Akun subject jechuudha. Akun subject jechuudha. Okay, teaching. Okay, teaching ammoo it is verb jechuudha. Verb. Okay, English maalidha? English jechuun object jechuudha. Yookaan ammoo object jechuudha. Okay. Kanaafiyyuu himni tokko yeroo hundayyuu sabeetii qaba, verbii qaba, akkasumas maal qaba? Objectii qaba jechuudha. Kanaaf himma kana yoo analyze goonu yeroo addaan qoqqoodnu akun sabeetiidha. Teaching ammoo maalidha? Verbiidha. Akkasumas ammoo English maalidha? Object jechuudha. Yoo ammoo calbiseetu walumatti gabaabsee jechuudha. Akku teach jechuudha. Rakkoo qaba? It's okay. Aku might be teach you different things. It's not only English, right? It might be Oromic, Amharic, and what else, right? So you can say aku teach, aku ni barsa jechuudha. Kanaafiyyuu kuni example tokko jechuudha. Example baay'ee isaa yoo laalle walumaa laala jechuudha. Okay, mee hima kanarratti time expression yaa daballu. Aku teach English every day, right? Or sometimes, right? Okay, aku teach English every day. Amma hima kanatti every day keenya maalidha? Time expression jechuudha. Yoom akka barsa jechuudha. Ingiliffaa keessatti wantoota akka adverb focus jedhaman jiranii. Yoo barbaadde ammoo aku yoo goone fakkeenya example koo jijjiiree aku always yoo goone. Aku always what?
Okay, aku always teach what? English. Okay, aku always teach what? English. Amma himan kati every day if you always in garagrama kama. Inka bochur. Yero hunda every day maybe umar da hunda. Yokal mo jal kabatu hunda ra kon kabochur. Yigaro mo malipsa time expression ibsachur. Aita mo aku always teach English. Aita mo always in kelmada adverb frequency chur. Gosu makanata chura. Kakka ifa beta. Okay, always simale kabra mas beta. Okay, always. Okay, usually. Sometimes. Often or often. Sometimes. Never. Seldom. Okay, seldom. Kunni mada kunnin time expression tense committee. Tense simple tense. Yero bae baktami feramna eddu sa feramnu yoka sabeti fi ma jiddu feramna verbi jiddu feramna cho. Yero bae aku always, aku usually, aku often, aku sometimes, aku never and aku seldom teach what? English ne hala kana feramna cho da. Okay, kana tansine kan lalu sera yokon mo ruli tensi simple parenthesis la chura racalati tense kaheti yero bay wani sunu bachu qabdan way ruli ta chura ruli kanati salphaa fakat garo mo bay ulfata kata chura yosra bari fatar tay okay just write down hassle and basal amis gale wani sita sajuru okay Okay, كم تود أو تود كيا ون أم اسم برسال يكون أكس لجلاجر أبدي كبا هلا سلبان دفي برسيس دم جرا هنگ دامه تنس كنا هاتو ما في تجرا هنگ تومرت نوجي ترى okay me tense كنا رولي سالالو in this tense just we have 7 rules سيرة تربة كمنا سيرة سات تقول لا جرا سيرة تربان كونين سيرة ما لا سيرة adding what adding s or es or what? Es or what? On our verbs. Tense can get one is in to what you got. You buy one to what you got. My that say s double to children. S verb can madabala, you can s double, you can more yes double, you can more is double. You can have say the turbank is a set of coffee majora. Say the coffee majora. If our subject in this, if our subject is third person singular yeah or singular nouns, just we add what? we just add s, es, or is. Yeah, you're right. Yeah, actually, say to confirm if our subjects are third person singular, third person singular to match in fa jere sunin. Ramadi sada fa kente kan jere in fa. Yero hunda you might okay, he, she, and what? It. Akkasuma seera tokkollee name ni jira maqaan ni jira jechuudha ummanni kun maadhama maqaan jira third person singular jechuudha third person singular third person singular jedhama jechuudha kanaafiyyuu seera tokkoffaa keessatti maa jedha if our subjects are third person singular just we add s or es or what is on our verbs jechuudha kanaafiyyuu ramadii tokkoffaatti maa jedha abbaan gochi raawwatu ramadi sadaffaa qeentoo ta'e hiyachuun eenyu bakka bu'a saala dhiiraa bakka bu'a jechuudha shin ammoo saala dubartii akkasumas itin ammoo wanta wayii bakka bu'a and neemin ammoo maqabaa yoo kenname ammoo maqaan yookaan abbabaa ta'uu hundaa yookaan ahmad ta'uu hundaa hi yookaan ammoo shii bakka bu'a jechuudha kanaaf jennaan seera tokkoffaa maayidhaa abbaan gochi raawwatu ramadi sadaffaa hi shii it yoo ta'e verbii kanatti maal daballaa s fi is dabala jechuudha for instance fakkeenyaaf tokkoffaratti wookoo jennee okay wookirra maal daballaa S double lecture. What do you get? Okay. Can I feel you sleep on ne? Mara double la S double lecture. You can more eat or you ne? Mal double la S double lecture. Okay. A bango chira to remedy the fire teacher. Name go chira out. For Kenya, you are more a castel. You, I, we, you. They take. Couldn't sabit them to you? Okay, you sank in the balla. I walk a namo, I walk and I walk at night. Okay, you sleep Theo? We sleep near of na. Okay, you Theo? You eat. Okay, they play. I hit malta place time. Asrat esi double la. Can I feel name go chalaus from the fatanan? Esini double la. You come more esin double la. Akata verbiti murtachur. Okay, you are more I will use they fi. Namota muras lama olo Theo. Era double la. Double. Akolma kenachur.
verbi kanatti homaan dabalamu jechuudha. Okay, akka sammuna qaban. Okay. Okay, kanaafiyyuu seera tokkoffaan abbaan gochuudha. Toromatti sadaffaa yoo ta'e SC fi ISC ni dabala jechuudha. Seera lammaffaa maalidha? If our verbs are in this within E, just we add only what? S on our verbs, right? Fakkeenyaaf seera lammaffaa maalidha? Verbiin tokko qubee dubbachiiftuu ila yoo kan xumuramu taate qubee SC, ESC fi ISC keessaa kam irratti daballaa? S irratti daballaa jechuudha. Okay. Kanaafiyyuu love. Okay, you can say what? Loves, none. Okay, then take. Takes. Okay, maal dabalama S dabala. Kasi mire qubee maal xumurame dubbachiiftuu ila xumurame jechuudha. Kanaafi S dabala. S bicha dabala jechuudha. Kan biraa? Bake. Bakes. Akkasumas ammoo make. Makes jechuudha. Kanaafuu verbi keenya maal daballe? S daballe jechuudha. Okay. Yoo kan inni ta'e yoo fakkeenyaaf I will use yoo ta'e hin daballa. You can say what? I love. We take. You bake. They make tachu. Kanaaf ennaan asirratti maal daballa? S minaamin hin daballu jechuudha. Kanaaf kan inni dhowwa jechuudha. Abbaan gochuudhaa ture yeroo hundayyuu I we use zee taanan hin daballu jechuudha. Okay. Seera sadaffaratti maalidha? Sadaffaan. Okay, sadaffaan. Okay, shall I kill it? Sadaffaan is. Okay, rule sadaffaan maalidha? Verbiin keenya tokko. If our verbs are in this within Y and they're preceded by vowels, just we add only what? S on our verbs, right? Fakkeenyaaf seera sadaffaa maalidha? Verbiin keenya tokko qubee dubbifamaa Y dhaan xumuramee Y taanii dubbachiiftuun yoo jiraatte maal daballa? Qubee S irratti dabala jechuudha. Like play, like buy, and like enjoy, right? What else? Pay. Okay, verboon kun maal xumurame? Y xumurame jechuudha. Y taanii maatu dhufe? Dubbachiiftuu. Dubbachiiftuu A, U, O, A isaa jechuudha. Shanaan dhufnaan shanaan keessaa takka yoo dhufte maal dabala? S irratti dabala jechuudha. S irratti dabala. Yes on ta'in S qofa irratti dabala jechuudha. Y dhaan xumuramee Y taanii dubbachiiftuu jiraanan S qofa irratti dabala jechuudha. Kun ruulii meeqaffaadha? Sadaffaa jechuudha. Okay, ruulii afuraffaa maalidha? If our verbs are in this using Y and preceded by consonant letter, before we add IS, we omit Y instead of Y. We add what? ES on our verbs. Okay, seera afuraffaa maalidha? Verbiin keenya tokko qubee dubbachiiftuu qubee dubbifamaa Y dhaan xumuramee Y taanee dubbifamaan jiraannaan garaagarummaa kanaaf kana ilaalaam. Kunillee Y xumurame, kunillee Y xumurame. Kanatti taansee garuu immoo dubbachiiftu jira, kanatti taansee garuu maatu jira? Dubbifamaa jechuudha. Ka akkanaa baay'ee jira. Ka akka worry, ka akka fly, and try. Jechoonni kunii martin Y xumurame, Y kunillee Y jechuudha. Garuu isa duuba maatu jira? R jira. Ayitamoo L jira. Kanaafuu asittillee R jira jechuudha. Kanaaf yennaan kana gaafa ES irratti daballu dursa maal goona? Dursa kana ni xalayna jechuudha. Akkasimi kana eegas xalayne bakka isaa maal goona? I eegas mara daballa S jechuudha. Kanaafuu studies na jechuudha. Kanallee ammoo Y qofa xalayne waan biraan xalaynu Y qofa kanallee I goona eegas irratti daballa jechuudha. Kanallee fly dha. Fly kanallee balleessina I goona eegas mara daballa ES dha. Kanallee try dha. Yaaloo jechuudha. Kanaafuu bakka isaa maal goona? I eegas mara daballa ES daballa jechuudha. Kanaafuu innaan garaagarummaa kanaafuu rule sadaffaa rule afuraffaan kuni Y xumuramee dubbachiiftuu noo jiraate S daballa. Kun ammoo Y xumuramee dubbifamaa noo jiraate ISC daballa jechuudha. Kuni rule meeqaffaadha? Rule afuraffaa jechuudha. Okay. Rule okay. Garuu ammoo yoo abbaan gochuu raawwatu I will use it kan irratti daballa? Hin daballu. Kanaafillee I play namalee I plays hin jennu. We play namalee we plays hin jennu. You play namalee you plays hin jennu. They go namalee they goes hin jennu jechuudha. Kanaafiyyuu kanallee ta'ee I study namalee I studies hin jijjiiramu jechuudha. Abbaan gochuu raawwatu namni gochuu raawwatu I we you yoo zee yoomuu taanaan irratti hin dabalamu jechuudha. Maaltu SC ESC fi IS hin dabalamu jechuudha. That's all. Okay. So rule shanaffaa. Okay, rule shanaffaa maalidha? If our verbs are in this within what? In SH. Okay, if our verbs are in this within SH, CH, I'm sorry.
SS, X, or sometimes Z. Alright? Verboonni kunniin qubeewwan dhumisaa jechoota kanneen yoo ta'u taate maal daballaa? Just we add only what? ES daballaa jechuudha. ES daballaa jechuudha. For instance, jecha CH qawmee fakkeenyaaf we can say watch. Watch. Yoo gocha raawwate inni ta'a he, she and what? Ita jechuudha. Kanaaf he watch maal daballaa? ES daballaa jechuudha. Oh, she watch. Yeah, you're right. Wash. Mara daballa, yes. And double S. Pass, yes, daballa. Kasimi? Yeah. X. X yo. Fix, for instance, we can say what? Fixes. O. Malta. Goes. Then Z. For instance, I can say buzz. Okay. Buzzes. Or you can say kiwis. Kiwis, or you can say. Can I feel you? jechoonni kunniin martumaan xumurame CH, SH, double S, X, okay, then O akkasumas xumurame double Z jechuudha. Kanaafuu gaafsa mara daballaa ES daballaa jechuudha. ES daballaa deemnaa jechuudha. Okay, abbaan gocha raawwate yoo ramadii salaffaa ta'e. Yoo ammoo I, we, you, they hoote hoo maal ta'a? Umaatti dabaluu jechuudha. Akkanuma kenna jechuudha. Kanaafiyyuu I wash, I watch, I pass, I fix, I go, I buzz jennaa jechuudha. Kun ruulii meeqaffaadha? Shanaffaa. ما تجمو اوكي رولي جافا ما لا رولي جافا we usually يرو باي verb كن يو consonant تمرمه we add only what is يرو باي usually we add what is فكينيا verb كن يصير جافا ما لا verb كن يرو باي consonant يو كن تمرم تاعي شولا اوكي so consonant يو كن تمرم تاعي ما رد بالله like walk take okay what else? And drink, right? Okay, verb can yero bae kube consonant yo kan tumur mutate mar daballa SC qofar daballa chula SC qofa chula SC qofar daballa kun sera me qafara jaffa chula sera jaffa chula okay sera tanofa maila yes if our subjects are not 30% singular we do not add we do not add any S or ES or IS on our verbs. Abbaan gocha raawwatu akkuma dursin jedhe ummata kana I, we, you, they yoo kataan taate verbi kanatti maal daballa homaa yuun daballu jechuudha. Fakkeenyaaf I eat moo I eat senna I eat, we eat, you eat, they eat. Or you can say I play, can say we play, we can say you play. Then they what? They play. Akkasumas more I watch. I can say we watch. You watch. And what? We watch. And they watch. Kanaaf yennaan I, we, you, they yoo katan taate abbaan gocha raawwatu ummata kana taanaan verbi kanatti maal goonu homaan dabaluu jechuudha. Asirratti reefta nama ES dabalaa turre asirratti ammoo S dabalaa turre hadhamumaan daballe jechuudha. Cause abbaan dura of action kenna maadha I mean dura of action kenna maadha I, we, you, they jechuudha. Sadipan singularii miti jechuudha. Kanaaf yennaan kun seera torbaan isaa kana fakkaata seera torfaan kan amma isin jedhe kana taasisnee mee negative fi affirmative fi negative fi question isaa ni ilaalla jechuudha. Na wajjumaan tura. Taasisnee hima affirmative negative fi question ilaalla jechuudha. Sentence meeqa jira Ingiliffaa keessatti meeqa jira? Sadi jira jechuudha. Tokkoffaan affirmative dha, negative dha, question dha jechuudha. Okay. Fakkeenyaaf affirmative yoo jenne okay, then negative, then question. Okay, question ta'a jechuudha. Okay, tokkoffaa fakkeenyaaf I eat, I mean okay, I play, we play, you play, right? They play. Okay. Amma sabitin ken he damire. He malta. He plays. She plays. It plays. And Bona plays.
amma kuni hima affirmative right hima kun hima maalti hima affirmative jechuudha sabatiin keenya torba jira torbaniyyuu keenya jira jechuudha himni kun hima affirmative jechuun maal jechuudha hima of keessaa negative fi yookaan immoo question hin qabne jechuudha waan gootu wayii jechuudha fakkeenyaaf I feel ni taphadha yoo ammoo negative jechuudha baaduu maataan as negative gootu califseetu maal qofa irra dabaltaa doonii fi doesn't jechuudha fakkeenyaaf yoo taphachuun barbaanne maal gootaa you can say jidduu isaanii bicha maal gootaa waan biraa keetaa jechuudha you can say what I don't play you can say I don't play we don't play all right or you can say you don't play and what they don't play hiyo teo he doesn't play okay yero hunda yu sabeti kesan I we use it tanan donita you are more third person sugulete malta dainta chuda kana fi you she zamu I mean is that visible umlasa jamal she doesn't play it doesn't what it doesn't play and the makana ma teo makana ma to teo bona doesn't play it kuni maada kuni negative jechuudha kuni negative jechuudha negative keenya haala kanaan kenna jechuudha okay maaliif ennaan negative ta'uu isaa kabeeta yeroo hundayyuu doon yoo jiraata negative jechuudha okay kaitaan maada question jechuudha mallattoo isaa dhumisaa mallattoo gaafii qaba jechuudha kuni negative dha kun ammoo maada positive jechuudha kanaafiyyuu I don't play ka jedhu kana yoo negative jechuudha I mean question jechuudha maannaan yeroo hunda question yeroo jechuudha baadan do fi dazi keessa finna sabeti dura finna jechuudha kanaafu jidduu kana baafne jalqaba kenna jechuudha kanaaf ennaan kun maalta do I play numara maaltu qaba gaafii jechuudha okay then kaitaan maadha do we play then kan sadaffaa do you play kaitaano do they play kaitaano okay amma maadha does it okay I'm sorry does it okay does he play okay him kenna gaafii ta'u fi gaafa negative ta'u s irra dabalee maalta s kun irra dabalee maalta irraa badaa jechuudha gaafa negative fi gaafa question wanti irra dabalame irraa badaa jechuudha okay kaitaan ammoo question he does play ramile kanaaf does he play ne jira s irraa balesna jira jechuudha okay kaitaan ammoo she doesn't play gaafni isaa maalta does she play then gaafii ta'u jechuudha okay kaitaan it doesn't play then the question is what does it right does it play ta'u jechuudha okay kaitaano bona doesn't play bonan hin taphatu enne gaafii isaa yoo golmaa jechuudha baanna does bakka iti kana yookaan bakka shi bakka himaa buufna bona jechuudha okay does bona play kun haala kanaan gara question jira jechuudha mee ammoo dhumarratti ammoo deebisaa haalaallo okay do I play yes no question kadhamu jira okay yes no question jechuun deebii gabaabaa jechuudha magaalatti okay do I play okay now let's change the marker do I play ani ni taphadha yes you do or no I don't okay no you don't right yeah okay do we play or you can say yes we do or no we don't okay do you play okay yes I do okay do they play yes they do okay does he play yes he does kumartun yoo inni ka godhu taate mala yoo ko hin godhin negative taate kana jechuun maal jira no he doesn't irra de dhumaratti fixee irra deebi'a okay does she play yes she does okay does he play yes it does okay does bona play yes he does okay haala kanaan yes no question gona okay gaafa mo yoo waan san godhino fakkeenyaaf
do I play ani taphadhe yoo sin jedhe hin taphane jechuu barbaadu maal ta'a no you can say no no you don't no you don't kaitaan immoo do we play no we don't play then do you play no I don't play or you can say do they play no they don't play and does he play no no he doesn't play negative ita jechuudha yoo akkasumas immoo does she play no she doesn't play okay kaitaan immoo does it play no it doesn't play and does Bona play no he doesn't play ne hala kanan yes no question gona jechuudha okay yes no question topic mataa fi qaba san funduratti baranna jechuudha okay akka isaa immoo double education yoo ta'e fakkeenyaaf do I play double education gochuu barbaadu yookaan immoo mallattoo WH word yoo gochuu barbaadu fakkeenyaaf amma do I play kam fayyadamu dandeenya you can say when do I play jechuudha sigalaam can say double education jechuudha when do I play yoom taphadha yookaan immoo gaafii eessa gochuu barbaadu you can say where do I play or you can say why do I play jechuudha namicha kun maalidha double education jechuudha you can say barbaachisaa ta'e why do I play or you can say where do I play eessa taphadha jechuudha kunni martumaadha kunniin mallattoo double education jechuudha yeroo hunda double education fi auxiliary verb walitti dhufnaan maatu duraana double education jechuudha kanaaf haala kanaan fayyadamuu dandeenya walumaa galatti teessi kun haala kana fakkaata wanni dagan jira wanni yookaan immoo sidhiibe barumsa dharratti yoo gaafii qabaatti you welcome why tense kanarratti gaafii yoo qabaatte okay walumaa galatti tensi kun faayidaan isaa guddaan maal to express what to express repeated action tensi kanatti wanta dhugaalee dubbachuu dandeenya fakkeenyaaf ilmi namaa ni du'a jenne yookaan immoo ilmi namaa ija lama qaba inni dhugaadhaa mire wanta dhugaalee ittiin ibsu dandeenya faayidaan isaa guddaan tokkoffaan wanta dhugaalee ittiin ibsuudhaaf wanta dhugaalee fakkeenyaaf ilmi namaa ni du'a ilmi namaa aanan adiidha ilkaan adiidha ilmi namaa ija lama qaba luka lama qaba inni wanta dhugaa jechuudha kanaafi wanta dhugaa marayyuu tensi kana ibsuu dandeenya akkasumas immoo repeat action gocha deddeebi'aa jechuudha fakkeenyaaf I always go to school ani yeroo hunda barumsaa deema I always sleep yeroo hunda ni rafa I always eat yeroo hunda ni nyaadha jechuudha walumaa galatti tensi kun maal agarsiisa deddeebiinsa agarsiisa jechuudha deddeebiinsa kana agartu tensi kam keessatti tensi kana keessa jechuudha walumaa galatti tensi kana keessatti wanti dhiboo jiraate gaafachuu dandeetta yookaan immoo I'm about to finish umuruu deema yeroo ta'an exercise isaa yeroo biraa tensi kaanii waliin qabnee dhumarratti ni ilaalla ammaaf barumsi keenya kana fakkaata gaafii qabda no alright okay kamantoota daawwattoota chaanaalii akka Ingiliffaa fi Oromic barumsa hadhaaf qabadhee isin dhiyaadha tensi tokkoffaa waa'ee simple present tense jechuudha topic isaa daga dhullee tensi tokkoffaadha yaa bareessa jira waa'ee simple present tense kana fakkaata yeroo taanu tensi lamaffaa present continuous tense hanga walitti deemnutti nagannaa tura love you all bye